Elo Bafra. Elo abdi akamati nagada. Ba nubiralle maaltu nagaadha Bafra hundun tuliki mafratee to akka kanatti waa'ee liqee aadaa bulla herregaa bullo nagaa maaliin nubira jira simbira jira nagaan warra sooressa birti. Arraba kee kun yoom gabaabbataan jedhaan. Anamma waa rakkadhee si bilbile. Sooressi si rakkataayi? Hin rakkattu sinis rakkina ol beektu nu qofa warra hiyyeessaa qofan si'a. Rakkinni gaaddooma hundumaa jira abdi. Rakkinni wal caalti malee iddoo hundumaa jirti. Anoo maaliifan si barbaade michuutu gidduu kana hojiidhaa fi guyyaa sadiif akkas fiildii baate. Dukkaana erguu fi reesuu kicu. Sanda qabaale hojii dhoo. Boolla dhaqi. Qoonqoon kee haa cufa bula. Laagaan kee haa cuqqaalamu. Boolla dhaqee saratta. Rakkoon qabuudhis wala garraati. Anamma kana si barbaadee fi waan ani ittiin ciree hojjedhu akkas waan akka hundee diimaa waan akka anqaaquu kana maal fidiif mee firaa koofi hojjedhee mana barumsaatti gaggeessaati. Maal nan fida Bafra nan fidaas kan fidus kan dhufee simbira turus olumatti naa irreeddu fa suuqii cufee noo dhufa. Inni rakkoon qabuuti kottu. Ati kottu amma dafii naa fide mee mucaatti guyyaa haaraati. Ariifadhu. Haala si beekaa Bafra. Dannu bagaa. Dannu fafnaa walitti qabee man fedhu. Duukaan dhaqanaan jedhaa boolla dhaquuti. An duukaan dhaquutu duukaa dhaquu hin danda'ama ta'e. Sooressaaf manatti geessina. Suuqii cufne mana isaa oolla mana sooressaa. Hiyyeessaaf bannanne cufne mana sooressaa oolla. Abdi. Bafra. Seeni. Baale tuma sin afaan kee anfitin na waamtanii afaan kee anfitin hin dhufani. Rakkoo qabu. Abe kuno. Taa'e. Dhufittee mati. Maal? Maani feestaaliin kun? Olfeenna maali? Baay'een isaanii warra liqirraa qabudha. Eenyu? Dhiisaasi. Amma waan akkasii hin jiru. Mana keessaa fuudhii bahi. Na hiisuuf jettaati wanta kana. Nama hin qabdanni sini? Eessaa? Eessaa nama hin qabdanii? Maal eeyotti maal godhu amma maal sin godhu? An seera kabajuun barbaada waan fedhe hunaa godhani. Maal gadi baasinaa lammata? Lammata gadi baasinaa hin immoo kan beeksisaa qofaatti naa kaffaltuu dheessa kaan immoo inni 150 Rakkoon qabuuti narraa ta'u asumaan mancaasta kan. Asumaan lammata itti akkatti hin deebine kana jechuudha. Hin fedhu baay'ee. Sinitti mee fedha yoo fideessa. Maal naa fidda? Gadi baasaati. Nan galmeeffadha. Yo galmaa'e wayii. Daddafi gamuchaan na jalaa beelofteetti. Yo galmaa'e wayii maaliif namni si'anaayi yeroo fuudhu gammadee fuudha galchuu isaa irratti nu rakkisaa jira. Baay'een nyaatanii du'aa jiru baay'een nyaatanii nu dhaqachaa jiru. Waan goonuu dhabna chitti fudhanna ta'ee deebi'anii dhuftee nu hin beeknu. Kun kiiloo tokko. Haa ta'u. Kiiloo tokko timaatimii kiiloo tokko 40. Reefutama. Hin bara timaatimiin jaallannu. Mana timaatimiin jaallannu. Asiiti namni timaatimii nyaatu hin jiru. Maal hojjettu re? Barbaachisan illee. Maal re? Maal hojjettu? Irraa naa hir'isi ka. Birrii 35 binnee dheengaddayyuuti. Shan immoo san baadhee dhufee dhakaa. Baadhee dhufee man. Maal ta'een dhufe mini sagootiin baadhee dhufe. Haa ta'u. Haa kuna. Haa ta'u. Meeqa kun immoo? Qullubbii diimaa kun meeqa kee? Amma kana tol kaamiti. 65 kun. Ati mee ana qofaarraa buufattaati. Maalin buufadhe man kanarraa kanayyuu amman sammana gagaa'uun akkiyaan fileesinii fide firoo jedhee na waamtanu na jaalala ol biraa qabnu ibsuufan isa gurguddaa kiyyaa fileesinii fide. Kan amma isaan kiyyaa file namni bitatu hin jiru. Manatti tortoranni kaan. Maal isinii? Yaa kun kiiloo tokkoon fide kanas. Dubbii adii wanta gaggaariin fide. Dubbii adii kanamoo? Wanta gaggaariin fide. Meeqa isheen kun xiqqoodha kun? 160 kun. Baay'atam kan akka firaatti kunis kun immoo akka firaatti itti haati firaa jiraatte kan mana keessa naannoftee ilaalchiti kanumti argamuuti waan tokko iddoo meeqa dhaqanii dhabaa jiru namni baay'een kaayeen jiran immoo firaaf hin kaa'e kana haa ta'u firaaf hin kaa'e rakkoon qabu laa kan maaloodha kun immoo kan hanqaaquma tokko ittiin hojjettu dheen fide
Aha, zayita. Zayita. Atau rakkoon qaba. Atau Ilaan qabu kun kan faranjiiti. Atau Irratti ol caccabsinee binne gaafa binne dhosseen kaa'e. eh Dhossee kaa'eni firaaf kun firaaf taa'een kaa'ee atau kana tokkoon isaa birrii 35. Tokkoon jechuudha. handaaqqoo torba keessarraa kana keessa. Maal jechuudha? Maalan godha kana 35 biteen. Kan faranjiiti. Faranjii naan jedhin kana kan biyya keenyaa yoo jiraate naafiti kan handaaqqoo biyya keenya. Kan yaa maal godhu? Kana warra suuqiitti narraa bituuf na gaafachaa nama miti. Warra kan firaaf hin kaa'en isiniif hin kaa'e kana. Maal taatanii? Atau Waggaa hedduu wajjin hojjennee irra akkas ol goonamoo? atau rakkoo ingaa agaadhis. Ingaa maal kanaan nan hojjedha. Kun osoo gaarii ta'a. Laakun. Nan fudhaa walitti qabee dee natti miga. Walitti maal edeen dhufe hoo? 682. Qarshii 680 edeen dhufe. Edeen dhufe. Amma fudhuu dee. Hin barbaadu ano. Maal 682 piizaa maal fakkaatu isaan bitaa fi gadi baase. Dhiisaan maal yeroo nama of miidhu fira dhee of Dhiisa ta'u miidhu. rakkoon qabu dhiisa. Maal taatanii? Dhiisi dhaqiigaa hojjedheen mucaa koof kennee mana barumsaatti geessaatti guyyaara. Amma hojjettuuni? Eeyyamuun hojjedhee. Yeen naqaree. Ani soo beeleera. Maal kana baadee dhufee naqa itti deebi'a maal taatan abbaa biraa. Maal amma tuwaale firaa jiraatte yoona amma mana hojjedhutti jettee warra buuftee fiddeenatti laattee dhugaan sinin jedha. Ati firaayi mana nakee hin jirtu taanaan manni dukkana. Atau Shani jirtu taanaan nuti isinitti illee hin beeku natti hin dukkana. atau rakkoon qabu. Rakkoon qabuuti siin bilbila akkuma hojjedhee fiteeni yeroo ashaboo akkas itti darbadhuuni sii bilbila sii. Naa bilbila arraba dura du'a. Atau fageenyaan na dhoowwee malee si yaaduun namichu koo halaan godhaa garuu mucaataa gabuuna jalaa deema. Firaakoo maal qullubbii diimaan ijana keessaa baasuudha? Jabaadhu. Qola isaa fuudhiiti. Gurra kee irratti itti godhi. Sheefii wajjin jiraadha. Haa ta'u isa dhugaa. Haa ta'u isa dhugaa. Kana maali isaan irra taa'ayyuu miti. Akkasitti si'achi deebin. Sorry. Firaakoo innatee waa'ee marsimooyii natti maa turteeme yaadaan hin qabne maal naan jettee ture? Marsimooliini nama naga'u nama rukutaa. Nama rukutaa? Barsiisaas hin kabaju. Barsiisaas hin kabaju? Ati giiftii koo yoo namni si rukute nama rukuti. Tole barsiisaa keessa immoo kabachi. Tole nama rukutuun gaarii miti. Marsimoo isa jedhan immoo dhaheen lafa buusaan. Abaabbi. Atis nama rukutamoo? Inspektar rukutu na qabatanii lakkisaa rukutu nama rukutuun gaarii miti. Dubbisaa inspektar. Al tokkichaan inspektarii sheefiis maalis mucaa godhadheen. Kotula Firaakoo istoofii kanan cheekii godhaa yoo waan akka carraa itti fayyadameen beeku waan ta'eef yoo waa ta'e sodaadhe eeggadhu qalbii keenta yoo kufee akka carraa yoo kufee na qabdu gaa ijoolleen abbaa harka qabdi jedhan michuu kanatti na dhiiftee deemte. Nama fe? Daddy. Sodaatee. Sodaatee. Maali? Hin sodaanne maalan sodaadha? Ano sin ilaala jedheeni onnee keen qora akka marsimooyii kana laata onneen kee jedheeni malee maalan sodaadha? Hin sodaanne ati? Hin sodaanne. Kot! Maal yaa? Duubattee mana bartaka. Yoo mana arguudha dhabdee amma foolii makoon beektuma naannoo nattati. Ija kee lafa jala kaa'u. Maal irraa qabdati? In ergamu kaa
Maal jecha? Yeroo liqii kolfaa dhufta utaalaa har'a dhuunfattee achi ilaaltee inni itti dabartu maali? Isa dhugaa sin agarratti. Dhugaa. Mana haadha keetii sitti fakkaatu maali? Yoo mana alaachuu diddeen koo yoo na alaachuu diddeen na dubbisuun kanaa fi hiikaa guddaa qaba. Har'a garuu natti dhagahame. Si biraan qabaati naa kennee jecha. Ana man sirii fedhee irriba walee bulaa jira kan halkan guutuun akka kanatti isa daabula. Nama irraa dhabe jiruun asii nama tokkicha qofarraa hin qabu. Maali siin kenna? Obbo Tufaa qofatu narraa liqeeffatu naan. Isa dhugaa siin kenna abdii. Yoomi? Ji'uma kana na eegi. Erga harkaa eegalte ji'a sadii inni itti yeroos fuuteef inni itti amma fudhachaa jirtu walitti hin dhufu moriin isaayyuu. Waan yeroo sana saantima shanii har'a bilisha. Cheechan kun alaa dhunaaf an barbaadu siijini ol. Cheech kan kun na sodaachiftaana. Kana narraa liqii fuute. Kan kunatti qabda sin ajjeesaadha. Sin ajjeesaadha himma kun. Hin jiraattuudhaanii kanuma kun. Maal siin jedha amma sana harkaa fuuteen yoo na ajjeeftu mee maal siin jedha kanuma kun na ajjeefta natti deebita. Harka koddaa raariyaa. Keech borganamaa kaaseen eeyyan jiran waajjira mootummaa gibira kaffaluun dhaqan yoo hin dandeessu ta'e na duukaa kottaati innoo suuqii nagadame nu qallabaa jira. Nuuf dhaabate waa'ee gibiraa isan gaafatinaa guyyaa tokko qarshii tokko waa gurguratee hin beeku nutti baasa isaan jiraachaa irraa amma moodesii maal gochuun harkaa utate. Abdii isa kanallee icciitii too goone. Nkaattayi. Nkaatta kee. Aanni abdii icciitii godhi isa kana. Maal icciitii godhi waan akkasii amma liqii laatamu. An liqii laadhu waan akkasii mana kee miidhamaa hirtii laadhee sitti kenne malee dangadde akka namaa tokkotti si kenne malee. Maaliif fuune yoo beekta hoo eenyuuf? Gorma yoo si kasaase amma meekan maal mana seeraatti maxxankan. Inni matamu nan maraachina naan nan maraachina amma mee magarsaan hin gadda kan magarsaatti maraatiin tole. Magarsaan fudhatee du'e qarshii koo ituun naa kennadu garaa kootu immoo itti gadde. Ittiin gaddee galgala itti gaddeen ganama reeffa awwaaluu dhaqeen. Hin du'e nan bu'u wedhanii isaan bu'aseef namni hankoof hin bu'an mana na cobsiisa. Jabaadha. Jabaadha. Maalin jabaadha? Kan konaalaa dhumne jabaadha. Kan kootti nan jabaadhaati hankoonaa kenna. Yoo hin dandeesse sitti hin gaddamu. Hixaana fa'aa fuutee mati. Waan fuutu kee hixaana fa'aa fuutee natti moortaati. Lakki. Natti mooruu dhiis natti moortaa. Naraa teessite mana na keessaa situu naraa teesse warri kaan jeejaanu kaffalu. Naraa teessite naalaa dhonkoo. Hin baay'ate tammati. Maaliin fuune mana kee ammati? Maaliin fuune? Waan hin fuune natti miti. Ittuu suuqii biraa dhaabbattooti naannoo keessanitti hin dhaabte. Waan hin fuune itti bee. Hixaana fa'aa fuuta kee baateeti. Maaliin fuune bas kee? Limmoo fuuta. Namni narraan fuune hin jiru. Na nyaachuu barbaadu hundi keessatti. Mana seeraan immoo sin dhaabu. Mana seeraa immoo qaxxolee mana seeraa sin dhaabu. Maatii jin hunda ishee walitti qabe. Amma gaana sardama isa kanarratti kan dabalamu. Maaloo? Viintoo tokko naa kenna. Itu isa kana kaffalee immoo. Dhiiga barbaaddee. Dhiigatti si hanqatee naan jedhanii. Illaan. Illaan. Ofirratti si gabbisaa deebisee. Anarratti immoo. Moon ittiin hojjechuu fi akka gootu as kunoo buufata fayyaa dhaqiitti siifa kennan isaan liqii siifa kennan. Cheechee kan hojii kee siifa kennan garuu kan hojii kee siifa kennan. Kan akka kanatti si yaadde gaafa sitti kennan. Kanatti si yaadde. Nan bu'a isaan kun liqii kennes nan bu'a jedhanii. Cheechee ta'u. Cheechee maal hambee danda'uuti nan kun. Nama taatanii sitti kenni nama natti fakkaatti. Waraabessa taate garuu hin deemu. Osoo jechuudha. Maaloo bakka daftee naa qaqqabde. Kunoo dubbisi ati firaako dubbisi maaloo ati waan elektiriikii kana keessa badaanaa lixinime kunoo kanatu na jalaati manca istoovii kanatu ganama ka'anii cireen hojjedhaaf jedhee xiqqoo kontaakti godhe. Kontaakti godhe? Istooviin jedhe foon miti maal qaratta? Cheechee. Maal fuuta achiiti? Maal barbaaddaa haadhoo koo? Sookettiin isaa isa jira. Sookettiin isaa isa jira. Kunoo as jira kunoo. Hin jiru. Si biratti nama ajjeesu. Maalan godhas. Kanatu dogoggora ta'ee siin jedhee sookettiin asiitii asitti barbaaddaati. Soofii? Egaa akkuma beekamu
Mallattoo malee hojjedhu. Maal mallattoo? Awuu! Haa ta'uu qaba. Kuni kan Addee caaltuuti. Kunuuti. Waliigaltee 50-50. Obbo ol qabaa yookaan abbaa firaa. ol qabaa seedhu qabbaa miti qabaa baa tokko biraan bisi. Qubeeyyuu eegaan jirtuuti elektiriikii mana namaa eegdee sirreessitaa. Kun qubee. Kun immoo elektiriikiidha. Wanti kun yoo 50 darbe yoo milkaa'ee gaariidha. Yoo hin milkaa'u ta'e lubbuu namaa darbuuf balaa qaamaa hir'atuuf Kota. Karaa ishee bira naqi. Ana biratti aduma wanta numtu firaa kootti akkam bu'u. haa ta'u wanta uumamu kamuufuu ani itti gaafatamummaan fudhadhe. Rakkoon qabu. Walii galte. Fidi na mallatteessa maal mallattoo? Waggaa meeqa mallatteessine? Mallattoon xiqqoo na gaabbisiisuun isaan kan michuudhaaf mallatteesse sana. Isadha malee waan maalii nan mallatteessaa? Turi nan barbaadaati rakkina qabu dhaan fida. Haa ta'u gaa. Seeraan. Hamma hojjedhu gaa. Lakki aanshee rakkina qabu. Anuma wajjin jirtu. Rakkina qabuun jedhe qabi kana. Ati hojjetaa sinariyaan biiroodhaan si yaadu. Kaasii jagee mucaa irraati. Kottu sirreessa. Amma kana naa sirreessee mi'aati. Isa dhiisiiti. Isa walitti riguu dhiisiiti. Haa ta'u. Egaa kun kan inni uumame eesiisaatu gaafa kaarboohaayidireetitti dabalamu oksijiinii dhabe. Cheech. So Cheeche. kanaaf dhohe. Isa warran barannetti keessa. Abdii faa shaafee faa keessi goyoomsi. Nama barateera. Waa'ee fiiziksiidhaafiti waa'ee elektirikiif jettee waa'ee keemistirii nutti haasoftaa. Amma waa'ee Niikoolaas Teeslaa beektaa? Eenyu Niikoolaas Teeslaa? Niikoolaas Teeslaa jechuun nama wanta isin hin galchine keessatti hin galiinaa jedhee barsiisedha. Tu nama barate hojii wallaansoon qabdu ta'e Niikoolaas gaarii. Teeslaan kun wanta si dhibu lakkoofsa sadiin jaalata. Kanaafuu maal goona? Tokko, lama, hin guunne. Sammuu kee iyyuu guutuu miti. Daadhi. Jechiin garuu wanta kana danda'a. Maal danda'a maal danda'a? Jee maal narraa fuutaa jechi? Gadi firaa koo wanti kun dhuka'ee naani 50-50 jedhee namichi. Dhumeera. Egaa banuufan jedha. Haa ta'u rakkoon qabu. Mee harka. Harka maalii yaadoon ajjeese hoo? Milkaa'eera. Kottu taa'e. Sin carraqamee sasa. Carraqamee sasa. Baay'ee galatoomi dhugaa. Cabuu harkaa. Bajuu lubbuu baraara. Taakkiyuu. Fixee man dhufa gaa. Taa. Haa ta'u. Haa ta'u. Adamichu. Noora. Kottu isin baadhaa taa ilmi kootaa. Bareedduu koo. Akkam jirta? Ittaase akkoo kee ittaase. Oduu duriisti moo'e Natti himi. yaaddeetta miti oduu koo. Eeyyee. Shaa bareedduu koo. Ilaa adurree tokkoo fi saree tokkotu ture. Jedhan. Isa natti himteetta. Sitti meeraayee. Hafichu kan biraa ammoo kan biraa. Ilaa leencaa fi waraabessatu wajjiniin deemaa turanii jedhan. Isas natti himteetta. Isas sitti meeraayee. Hafichu kana fi. Eeyyeen ilaa daljeessaa fi qamaleetu wajjiniin daandii dheeraa deemaa turan jedhan. Isas natti himteetta. Akkoo. Ookoo. Atis akkuma daadhii daljeessa jaallattaa? Fira. Iccitii maati. Siif fira. Iccitii maatii eeggachuun gaariidha. Firoo koo
maalan godha reyaanoo oduu isa magaalaan beeku maal gochuun narra jiraadhe. Sin barsiisa an. Sin barsiisa. Naa jiraadhe watooti. Armee michuu mucaan jaldeessa yoo jaldeessaa kaaftee waa'ee garaana tuqxe. Nyaati qophaa'eera waan ta'eef utuu nyaattanii isinis dadhabdaniitu karaarraa dhuftanii sirriitti hin boqonneeti nyaata nyaadhaame waan tokko tokko qopheessee jira. Maal ilma koo? Qowaadhuma keenya nyaannaa ree nama waami malee. Eessaa waamna ree namootuma naannoo waamu. Maaliif wayyuure maatii keessaa baanee dhufnee akka qoba galaanaa akkasitti qophaa teenyee nyaannu namatti hin tolu ilma koo. Namuma waamiitiin nyaannu. Haa ta'u namni illee badaan jiru booyyee lama jira naannoo kana nan waama isaaniin Cheechee fi Abdiif nan bilbilaa fi nan bilbilaa fi. Egaa akkuma dingataan hojjedhee nyaata faranjii kanan hojjedheedheeni xiqqoo akkas gaariidha gaa bahee bahees. Haasaa Kana caalamoo nyaata akkana miidhaa maal armee michuu isa dhugaa abadan abadan. Inni fuudhu maal? Toolani jiroomoo? Isa maal? Maal ijoollee koo? Nan fuudha. Rakkoo hin qabu. Armee michuu maal an tasa akkas godhee hin beeku. Maal rakkoo hin qabu toolani jiru ati koo? Maal? Ilma koo. Dees maal gootate? Maal goota fedhi? Irraaquu fi birrii 14,000 waliin sirraa qaba. Kun kan kee qofa moo baateera? Haasaa waliin lolina. Inni tamma nyaatte liqii. Waliin lolina. Waliin lolina. Waliin lolina. Maal lola? Maanni bilbila eenyutu iyyaara? Garaa koodha. Garaa Garaa isaati iyyaara. akkasii haa ta'u rakkoo hin qabu. Hargeera dhootti sassaaba. Haa ta'u rakkoo hin qabu. Dhaqi mana fincaanii dhaqee kottu rakkoo hin qabu. Nyaati faranjii siin ta'u jechuudha. Nyaati faranjii hin ta'u. Ani abbaan galaana diimaa irra maalirra ture waan ta'eef nyaata faranjii kana maal maal harki koo achitti na fiiqa. Nyaata biyyaan jalqabaa kan faranjiitti. Nyaata biyyaan jalqabaa kan faranjii. Abbaa biraa. Wanta namee. Isumaan fidemoo waan biraatti dabaltanii. Isumaan sinii fidemoo waan biraatti dabaltanii. Haadha noo waan tokko iyyuu itti hin daballe. Waan tokko iyyuu itti hin daballe isa dhugaa. Garuu akkaataa itti duraa duubaa kan michuu wajjin adda kan koo. Michuun dursitee waan biraatti naqxee ani immoo dhumarraan achi as jalqaba maaliif akka wantichi ba'eessa ta'e mi'aawatti. Maal gooture dhumne irraa. Maal ijoo? Hin dhumne maal gooture. Maanni Manni fincaanii isaanii. kun asuma irra. Jettee dhuftaneeti. Maanni Milkooftatillee. maanni Atis deemuu fi Maal goote baa. achirra ba'e achirra ba'e achirra ba'e. qottomees warra be. Maal na waamuun keessanitti hafetee? Guutuun isaa. Na waamuun keetu hafetee wayya. Nyaati faranjii kun ijoollee bakkeedhaaf badaan ta'u. Firaa Nuti itti beekna. summiitti naqaniiru silaa. Dhiisi callisi jecha callisi ogummaa namaa keessa fiiddee keessa lixi. Abbaa biraa. Waan tun hin taane. Maanni maanni Ol bannee gabbannee maal goote? maal taatanii anoo nyaata faranjiin hojjedha dheeni yookiin kan biyyaan hojjenne yookaan kan faranjiin hojjenne. Takkaa gee dhufoo laata? Ilma koo. Tokko tokko dura wal waa ga'u laata? Maal ganna sardoo? Tokko dhattee. Qaniire. Daadi, akkuttaan se anatu deemu. Mana fincaanii dhaquu barbaadde? Maal taatee firaa koo? Gara kun dhukkubaan. Anas na jalqabe.